Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa. Akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu, maaliif jirtu? Hadda bicuusi utaalloo difkakoo hinna qabdi na fakkaata haalli qilleensaa jijjiiramaa jira. Kanarraan na fakkaata sagaleen kiyya qooqni koo xiqqoo jijjiiramee jira. Kanaaf maal ta'e eenyuudhaan seenaa artificial intelligence miti sun dhugaa anuma. Egaa sagantaan hadda marii Naasir Kaliilooliin gaggeessine kutaa lammaffaa fi kamaayyii ta'a. Abdiin qaba kutaa duraa sana marti keessanuu dhaggeeffattanii jirtan. Kan isarraa hafe egaa hadda isiniif dhiyeessuun deema. Ammoo akka hiree ta'e waltajjii kanatti uumarraa duraatiif as ba'uu keessan ta'e waan xiqqoo akka nu hubattan barbaanna. Isiinis caayaa kana gubbaatti namoota of danda'an, namoota bilisa ta'antu dhiyaatanii yaada garaagaraa irratti mari'anna. Waltajjii kana gubbaatti jaarmiyaa siyaasaa takkaa'ummoo namoota siyaasaa gaggeessan sana baabsuu fi wanti nuyi dibbee dhoofnuuf hin jiru. Jibbiinsaanis haa ta'u jaalalaan jechuudha. Asirratti namootuma waan fedhanu deeggaranu bakka barbaadanu dhaabbatan garuu qabxiilee garaagaraa irratti yaada of danda'e warra qabantu irra dhiyaate yaada keenya waliin jijjiirra kanuma hubadha jechuufi yoo ofii keessaniif takkaa'ummoo namni isin beektan yaada dhuunfaa odoo jaarmiyaa siyaasaa takkaa'ummoo namoota jaarmiyaa siyaasaa deeggaran takkaa'ummoo waltajjii siyaasaa irratti maqaa argatan sana ol kaasuuf takkaa'ummoo gad xiqqeessuuf osoo hin taane dhugaa irratti hundaa'anii waan biyyaa faayidaa qaba. Waan Horn of Afrikaa irratti waan addunyaa dinagdee siyaasaa teeknooloojii irraa yaada nuun marreetuuf dandeettii qaban fedhii qaban nutti dhaamaa barbaannee dubbisna. Egaa isinis immoo waan ofii dhaggeeffatan warra kaaniif daddabarsaa waltajjii kanas like and subscribe gochuudha akkasiin algoritmii kana irra aantu gochuun dagatinaa. Egaa kanuma kurfii lammaffaa fi kamaayyii Naasir Kaliilooliin gaggeessinetti kabajaanis naffeera itti dhiyaadha. Hayyee fayyaa ta'e Yaayyuu Naasir waan hedduu kaaste qabxiilee gurguddoo namni keessaa Horn of Afrikaa keessa jiraatu yookaan achirraa hidhata qaburraa dubbachuu qabu kakkaaste. Rakkoonni guddaan takka kanaaf fakkaatu kadabre akkatti hubannu jechuun jedhu Suudaan haa ta'u Somaalee Itoophiyaa taatu keessa namni jiru jechuu dadhabuudha. Kadabre sun namuu asoosama mataa isaa tolfatee amma fakkeenyaaf kaasteetti amma kibira mangistii fi kibira nagastii isaanii yoom akka inni barreeffame yogguu laaltu Itoophiyaan isaan himatan achirraa jalqabuusi. Suudaaniin achi siqtee histirii yogguu laaltu warri Arabaa fi warri mamluukii yoom dhufanii warra amma Itoophiyaa jedhaman Suudaan keessa turan diiganii achirraa akka baqate dhufee deebisee Noorz Itoophiyaa ammaa kana keessaa Abisiiniyaa keessatti ijaarrate hammuma dirree ciisaa kanallee fudhachuu dadhabuun keenya. Karaa biraatiin immoo dhiheenyuma markabaanuu sa'a 2-3 caalle dooniidhaan namitti deemu Saawus Arabiyaa waliin hidhata ganna dheeraa qabaatuun keenya seenaan haa ta'u dhalootaan haa ta'u kanallee fudhatanii maal influensiin isaanii amananii gara fuulduraa deemuu dadhabuun nama dhibaa. Hiree argame keessatti akkuma ammaatu jette biyyattii sana jijjiiruuf bulchiinsa isaa wayyeessuuf tattaaffiin dhaloonni 3 xiqqaatu wareegama qaqqaaliitti kafalee isiin achirraa siquu hin dandeenye. Rakkoon ammallee sammuu namaa keessa jiran fakkaata. Fuuldura deemuu fi
kaleessa sana recognize gochuu garuma hundaanuu dadhabuun namni amma kolonii hogguu jedhu si amma jaarraa 19ffaarra fudhata. Anaaf jaarraa 12ffaa bar 12ffaarra warra dhufeetu meentaalitii sanatti ammallee jira. Namni biyyaa warri Afrikaati waamte sin indigenous haa jennuuni akka namaa laaluu dadhabuun ka aangoorra dhufe martinuu tradishinii durii bakka biraarraa dhufe sanaan namni biyyaa ka bitamuu qabu, ka tuffatamuu qabu, ka dhaggeeffatuu qabu, ka ajajaan deemuu qabu sanumaan fudhatanii ittiin rakkataa jiran. Warri ammallee 2018 booda aangootti as bahillee wanni isaan jijjiiran takka illee hin jiru. Akka isaan uummatatti ilaalanii waan ofii yaadan san amma reconciliation jedhanii ofumaaf uummata gowwoomsina ka dabreerraa wayyaanirraa waa baratuu hin dandeenye, dargiirraa waa baratuu hin dandeenye, warra Haayile Sillaaseerraa waa baratuu hin dandeenye. Hawaasni kun akkamiin of bulchuu barbaadaa san akka isaan barbaadan osoo hin taane akka waan sun barbaadu histiriin isaa maal fakkaata dhagahuu dadhabuudha. Kun hunduu marti keenyaa contribute in one way or the other contribute gochuun dhiisnu na fakkaata. So hogguu teessee ilaaltu eenyurraa eegama fuuldura deemuudhaaf warri mootummaa jedhamanii amma ellitaa jennuun Oromoo irraas bakka biraarraa wali lakkoofsaan nama xiqqaadha. Hawaasa keessaa bahan bahararraan dhufne samiirraa gadi hin buune wanni isaan calaqqisan vaaliyuu hawaasa keessatti mul'atu. Barri ammaa kun immoo hammaatee jira. Population akkuma beektu akka malee guddateera. Diinagdeen si lafa dhooftee jirti. Suudaan akkuma himte rakkoo keessa daran rakkootti deemaa jirti. Somaaleen hin bayyananne. Isiin kunis bakkuma garaagaraatti utubanii bira dhaabbataa jiran malee already biyya caccabe. So itti gaafatamummaa namuu responsibility fudhatee deemuu fi eessarraa eegaluu qaba. Eenyurraa maal eegdata? Bakka namaatti maal eegda? Oromoorraa maal eegda? Fakkeenyaaf warra siyaasaa Oromoo gaggeessu, warra hawaasa Oromoo influence godhan hawaasni Oromoo balaan kun biyyi amma yoo cabe South Sudan bilisoomne jedhanii uumaa keessaan arganne, warra Darfur rakkoo keessa jiranii, warri North Sudan dhibee kabiraa keessa jiran keessaa akka bahan fakkaatan influence warra alaa maallaqa walitti guurratee Middle East ka jiru kun akka malee miidhaa jira. Sudaaniin akkuma miidhaa jiru biyyattii Itoophiyaa jedhamtullee already itti seenaniiru gara isaan deemsisuu deeman hin beeku. So akkam jetta positively progress gochuudhaaf eenyutu maal hojjetee garam deemuu qabna? Karaa Oromoon amma deemuu qabu ani dhaloota kana kitaaba obbo Leencoo Lataa barreessanii akka dubbisan affeeraan. East Africa as a common homeland kitaaba jedhamu jira. Ethiopia as a crossroads, decentralization, integration, or disintegration, reintegration or disintegration. Decentralization jechuun mootummaa ente kana dhiisanii truly democratic gara federation atti biyyattii transform gochuun sagaleen uummataa akka dhagahamu warri aadaa fi afaanii fi waan hundaan miidhamanii ofiin of bulchiinsa illee self determination jedhamu kana hiika qabeessa akka ta'u akeeka. Kana yoo hin goone hireen biituun qabdu disintegration malee kan biraan jiru. Hin facaa biyyi kun waan jiru qajeelanii barreessanii jiranii. Ana obbo Leencoo Lataa disagreementii waan isaan nama godhaa jiran irratti nan qaba. Garuu seenaa Oromoo irratti gara biyyattiin tun itti deemuu qabdu irratti road map isaan irratti dadhaban barreeffama isaan barreeffaman akka gaariitti hin kabaja. Politikaadhaan namni mooraa dhaabbachuun bakka bakka dhaabbachuun dhugaa waan isaan nama godhaa jiran komishiina isaan amma biyya keessaa oofaa jiran san kaan ani hin deeggarre. Bilchiginnaan loltuus araarsitus ta'uu danda'u takka. So waan saniin garuu waan isaan barreessanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Dhaloonni kun kitaaba sana akka dubbisan nan affeera. Kanaaf road map biyyi sun Itoophiyaanis ta'ee sabni Oromoo garam deemuu akka qabu kitaabota hedduudha. Gara kitaaba 3 barreessanii hundinuu isaa waanuma tokko akeekan. Tuni akkamitti nagayni gaafa Afrikaa kanatti bu'uu danda'ama. Namni kun adversarii ta'urraa akkamitti guddina walii wajjii nagaa walii wajjii qabaatee jiraachuu fi gara fuulduraatti deemuu akka danda'amu
akeeka. Amma Oromoon saba guddaa gana ga'u kana yeroo qaba, humna sitti qaba, yoo wal balleessuu fi wal gaaduu miila wal qabu yoo ta'e malee. Ani mootummaan amma bilchiginnaa kuni akka Itoophiyaas taate Oromoo tiraansfoormi godhuu kophaa isaanii akka hin dandeenye jala muranii beekuu qaban. Tokko kana. Warri mormusii warra bilchiginnaa Oromoo kana exclude godhuudhaani furmaanni addatti dhufu ulfaataa fi gatii kafalchiisaa akka ta'e beekuudha. Namni lachuu bilchiginnaanis buldoos gootee deemuu akka hin dandeenye beekuun gaariidha. Odoo fagoon dhayne, odoo diffiitiit hin taane, odoo bilchiginnaa nama yoo bu'anii mootummaa kana namni humnaan qabate faannoo haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haala amma jiru kana keessatti yoo namni walii oggolee deeme irra wayyaadha malee furmaanni humnaan dhufu rakkoo guddaa nutti fiduu danda'a. Oromoo qofaatu itti milkaa'a jedhanii yaaduun ulfaataadha. Kanaaf Oromoon kan isa baasu amma gattaa'ee miila cabsatee dur baala cabsatee namni gumaa haasa'a. Jilba cabsatee muka jala taa'ee akkasitti lubbuu namaa oolchan. Muka jala taa'ee jilba cabsateeti Oromoon ka gadaa dhalche. Ka sirna waggaa 8 namni filamee biraa deemu Oromoon mari'ateeti. Yeroo takkatti warra karaa zaayilaatiin dhufee fi warra karaa kaabaatiin dhufe hundaa'uu cabsee yeroo takkatti ofirraa deebisee babbaa biyyaa tokko danda'e mari'ateeti Oromoon. Ammas Oromoon ka Oromoo baasu Oromoon bakka takkatti deebi'ee gaaddisa tokko jala taa'ee jilba cabsatee mari'achuudha malee karaa baraa bahee wal waraanee wal balleessee biyya sanillee balleessee Oromoofillee hin taane bilchiginnaanis lubbuu isaatti bilchiginnaan akkuma bilchiginnaattu sarvaayiv hin taatu. Itoophiyaafillee hin taatu. Oromoofillee hin taatu bilchiginnaan hin dandeessu humna hin qabdu. Godhuu hin dandeessu. Warri biraatis akkasuma kophaa namni waa godhuu danda'u. Kanaaf Oromoon wal balleessee fala ta'uu dhiisee saba Oromootii fi biyya Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa sanillee falfala ta'ee ufiddeellee badee biyya balleessuu sanirraa uf tolchee uf ijaaree uf jabeessee furmaata Oromoo fi biyya Itoophiyaa sanii fi gaafa Afrikaatti illee ta'uu hin danda'a. Dubbii akka jaarraa 16ffaa santu nu feesisa. Marii biyyoolessaa, marii Oromoo itichu, marii Oromoo gaaddisa tokkotti deebisu, marii dantaa Oromoo moosisu, kan nama moosisuu miti. Akka nugusaatti nama tokko ol baasuu miti. Fedhii fi faayidaa saba kanaatti biyya Itoophiyaa sanii fi sabni guddaan tokko saboota kaaniif illee gaafatama qaba. Biyya warri diktaataroonni rabbiitu nu shuume jedhan waggaa 100 ol qabanii deemaniin Oromoon amma fuudhee karaa irratti firfirsee deemuun qaanyiidha. Kanaaf illiitiin Oromootis haa ta'u sabni Oromoo sabboontonni ilmaan Oromoo bakki kun nuun hin malu bakki amma jiru kun. Bakka kanaa siiquun ammoo bakka kaleessaa bakka Oromoon taa'ee gadaa itti ijaare bakka Oromoon diina isaa humna alarraa hidhate lama bahaa fi kaabaan itti duule ofirraa deebisee sirna kabajamaa fi ulfaataa gaarraatti addunyaan seenaa isaa barreessitu ka yuuneeskootti beekame kana kabajaa itti godhuuf saba Oromoo kabajaa itti godhu sabaaf sablammoota rakkatan kanallee gaaddisa ta'u honnoof Afrikaa sanallee nagaaf tasgabbii fiduu danda'u egeree keenyaafillee dhaloota kanaa fi dhaloota dhufullee wabii taanee jiraachuu ka ta'uu ka dandeenyu walitti deebinee fala barbaaduudha. Waan Oromoofis ta'u, waanuma paartiilee siyaasaa saniifis ta'u, waan biyya Itoophiyaa sanii fi honnoof Afrikaa uummanni jiraatan kun hundinuu hundaafuu ta'u fala barbaaduun dhaloota kana hundarraa eega. Kun hojii paartii tokkoof mootummaa irra warra jiru dabalatee warra alaalolan dabalatee dhaabbotii siyaasaa mormitoota Oromootii fi kanneen biraa dabalatee gaafatamaa fi hojii yookaan qooda nama tokkoof yookaan nama lamaaf dhiifamu odoo hin taane waan nu galcha uummanni jedhan hundinuu keessaa qooda qabaachuu keessattuu qarayyoon Oromoodhaa illiitiin Oromoo jechuu kiyya yeroo hunda caalaa walitti dhufe kana dura godhuudhaaf animositiin amma develop ta'e
heightened hostility kun gadi bu'uu qaba. Kana akka karaan kun nama hin baafne ofitti himuun barbaachisaadha. Haada ittiin du'a mormatti of kaanii namni jireenya barbaaduun hin danda'amu. Miila tokkoon qilee gubbaa dhaabbatee namni hin sirbu. Kanaaf haala ulfaataa keessa jirru kana hubatee ilmi namaa walitti deebi'ee fala barbaaduu qaba. Hin danda'ama. Yoo jaarraa 16ffaa keessa Oromoon digirii hin qabne political saayinsii hin baratin ka uumaan beeyne gattaa'ee qarooma uumamaa karabbi kenneefiin fala guddaa ta'uu san kaa'ee diina isaa injifatee sirna dimokiraasii qama biyya Itoophiyaa miti warra beestiituu hin qabne kana kaa'uu danda'e dhaloonni kun with all these educated elites na qarooma ammayyaa baranaa kana wajjin ta'ee sabni kun fala san fakkaatu kaa'uu dadhabuun waan hin malleef gaafatamni hunda keenya irra jira jechuu barbaade. Fayyaa ta'e Naasir waan jajjabaa irraa dubbatte egaa martinuu qalbeeffatu qaba garuu bakka na dhibu jira keessaa warra amma aangoo siyaasaa qabatanii jiran kana akkanaan argite dogoggora illee ta'uu mala karaan isaan deemanii sirni keessaa bara 1974 ijaaraman martinuu biyya diiguu uummata gargar qooduuf sababa waan ta'aniif isaan moonaarkii sana riibiraanduuf godhanii bifa biraatiin warra deebisuu barbaadu. Kanaafillee ganna dheeraa akka isaan ijaaramaa turan wizin Oromoo yoo fudhatte selectively segmentii Oromoo keessaa barbaadanii seenaa keessatti amma dura waan ture keessaa warra kamtu fedhiin nutti ida'amuu malan ka jedhu kana nama keessaa nama barbaaddatanii akkasiin of ijaaran. Isaaniif akkanan argetti hireen keenya jechuudha deebisnee of ijaaruuf marraan takka isa kana akka jedhu maqaan kan Oromoo haa ta'u malee hawwiin isaanii isana kanammoo akkamiin achiif goonagguu jedhanii warruma amma ganna dheeraa fi Awurooppaa fi Noorz Ameerikaa fakkaataa irratti tattaafataa turanii kan amma elitism jedhan warri gartuun tokko western democracy kana fiduudhaaf namoonni political ta'u military academic ta'u media elitii tokko yoo ijaarre elitii kanammoo historically eenyu keessaa finnagguu jedhan central government waliin hidhata warra qabaataa ture takka majority waliin dhibee garaagaraa uummata qabaataa ture keessa warra fedhii qaban isaaniin yoo gurmoofne kanaaf amma sirna ijaaran kana keessatti hatanii butanii ormarraallee fidanii yoo ta'e ofii dura of ijaaranii achii booda yoo biyyattiin sun banamte jechuudha akka amma warra Emiraatii kanaaf warra Saawudii ofitti affeeranii ekonomikaalii yoo ijaaranii Oromoo fakkaataa kana afaan Amaaraan dubbannu Itoophiyaan identity didaa jiru kana gargar suutaan qoodanii gargar facaasanii ijaaruu warra barbaadu. So warri kun already fedhii ofii qulqulleeffataniiru nama isaanii waliin dhaabbatu gartuu isaanii waliin deemu tolfatanii jiranii kadidellee inuma dhabamsiisnaa waggaa 5-6 darbe kana keessatti hojiin mirkaneeffataniiru. Tokkollee ofirra deebi'anii lakki karaan nu deemaa jirru kun hin baasne akka jiru tokko shakkii rivii hin goone fakkeessumaa fi akkuma dargiin godhaa turte uummatatti deemanii maal jettanii odeeffatanii biraa galuu malee wayyeessuuf lakki biyyi kun akkasiin hin deemtu. Rakkinni gurguddaa jira. Hawaasni kun ganna dheeraa baroota dhibba hedduutti eenyummaa ofii uummata jijjiiruu didee warrummaan isaan deeggartuu ofii godhatanii warrummaan isaan dura deemtuu ofii godhatanii amma hawaasa Oromoo keessaa fi bakka biraarraa addatti baafatan kun ganna dheeraa identity ofii warra gadhiisuu didee sanaan jiraate. Kanaaf isaan kun fedhii agarsiisaa hin jirani. Kanaan immoo biyyi diigamu jira. Itti gaafatamummaan duraa isaaniif kasaan deeggaruu bira ka jiru sitti hin fakkaatu. Karaan kun hin baasu as deebi'anii waan hundaaf ta'u irratti sossoon akkam jetta? Bareedaadha. Inni kun karaa hedduu qaba. Karaa itti ilaala. Hunda isaa keessa deemee ibsuudhaaf sagantaa kanarratti yoo ulfaatillee marii biyyaalessaa wanni jedhamu kun maal akka inni ta'e amalli isaa maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Marii biyyaalessaa jechuun waan waliigaluun sirra jiru irratti waliif galu.
waan waliin galle ammoo uummataaf kennita jecha referendum. Warra fedhii addaa oofuu barbaadu kan achi keessatti hambifta. So waan majoritiin hin fudhanne wajjin nama deemu waan hunda referendemitti hin kennitu waan namni irratti walii galuu qabu. Political eliitiin yoo irratti walii gale waan san gara yaada furmaataa gooteeti wanni goota. Jijjiirama heeraa taasifta jechaadha. Uummanni sagalee kennaa jijjiirama heeraatiin deema. Jijjiirama heeraa sun ammoo national election ta'a. Waan ammoo referendemiin irratti kennamullee karuma san keessatti achuma keessaan godhuu hin dandeessa. Achuma irratti godhuu dandeessa. Referendemii addaa godhuu dandeessa. Inni nama hin dhibu yoo political willing jiraate. Rakkina qabu ammoo warra bilchiginaa kana. Biyyattiin gara fuula duraatti akka amma jiru kana deemuu hin dandeessu. Gara national dialogiitti deemuu hin dandeessu because waraanni bilisummaa Oromoo ala jira. Warri Tigraay ala jiran namoota tokko Tigree keessa bilchiginaa keessa jiraachuun hin mala. No. Warra gaafii addaa qabu sani warri mukumaanu national reconciliation jechuun bari araara biyyaalessaa jechuudha. All inclusive political process jechuudha. Achi keessatti warri fedhii addaa qaban warra ilaalcha dulloomaa Somaaliif hin taane Oromoof hin taane Tigreefis hin taane sabootaaf hin taane nama oofu waan isni didee insisti godhee qabatee deemu gara mayyii gara referendemii deemaa achitti keessaa hafuu danda'a jechuudha. Ani na rakkisu waan amma jarri Habashootaa kaasaa jira kun baay'ee itti yaadda'u. Garuu garas deemuutti hin jirru nuti. Bilchiginnaadha waan kana akka qabee taa'uun itti hin jiru. Nama waliin lolii walitti qabee komishiina kottaa isin egeree Itoophiyaa dubbadhaa jira. Araarri biyyaalessaa nama wal loleetti amma akka South Africa Truth and Reconciliation. South Africa Rwandaatti kata'e. Laaluu dandeenya jechuudha. ANC kan mootummaa mormaa turee fi National Party warra mootummaa South Africa geggeessuutu irratti walii galee komishiina haqaa fi araaraa san dhaabanii namni hundi komishiina san duratti dhiyaatee balleessaa isaa himee dhiifamni godhamee fi akkasiin deemamu jechaadha. Kaadamuuf saadabame. Warra wal dhabbii qabu. Nu achuun geenye bar. Nama waliin lolintu dhufee taa'ee akka nama wal loleetti waa'ee araara. Atuu wal lolan qabdu eenyu araarsita? Atuu nagaa qabda. Atuu baajeta walii baaftee nagaan kunoo teessa. Atuu wal faarsita miidhaa irratti baatee nama wal loltuun hin qabdu. Eenyu araarsita komishiina araaraa taatan. Namni wal lole ala jira qawwee qabatee kun ala dhaabbata. Achuun geenye nuti garma isteepii faanti teenya miila nuti miila karaan keenya rakkoo hiikuudhaaf. Ulee qabannee akka manguddoon duraasaa baatu sanitti dubbii hiikuuf manaan baane karaarra hin jirru. Odoo taa'ee illiitiin biyyattii wal ga'ee waan hundarratti walii galuu hin qabdu karratti walii galtu akkaan uummataaf dabarsita. Ayinoo wanni Habashoonni warri Habashootaa morman kun hundi isaan referendemii irratti akka shakkiin hin jiru. Jarri amma waan isaan kaasan keessaa Xaqilaa Gizaatiidha, Gojjam Xaqilaa Gizaati, Maaree Xaqilaa Gizaati. Yani amma ufu yaamaa jiran. Xaqilaa Gizaati jechuun political meaningiin isaa maal akka ta'e uummanni Oromoo ni beeka. Saba Soloon Itoophiyaa ni beeka. Maal deebisuu akka barbaadan ni beeka. Wallagga lafa teenya warri jiru kuni irraa deebisuu qabna jedhanii namni ministeera Itoophiyaa ta'ee dalagee sadarkaa sanitti political eliitiin beekamaan tokko ol ka'e wallagga irraa nama kaafneeti amma biyya deeffannaa. 4 kiiloo የአባታችን ርስት እንመልሳለን warri jedhu kun expose gochuun nama hin dhibu. Waan biraa fixanii biyya Israa'el dhaqee namni tokko maal jedhee ka amma bakka bu'aa isaanii spokespersonii addunyaatti isaan ol dabarfatanii kaayyatan
nuti waan semitik taanee fi warri semitik hin ta'in anti-semitizim kaampeenii nurratti godhanii lafarraa nu duguuguu barbaadanii isinii warra semitiif kanaaf dirmadhaa nu gargaara. That much warri nuti Itoophiyaawinnet jedhan Itoophiyaa andinet warri jechaa ture isin shanyii teenya nuuf dirmadhaa warra biraa balleessuu irratti nu gargaara jedhanii biyya Israa'el dhaqanii public statementii kennan achi keessatti. Kun waan qarguutuun jirru nuti kan hagamta akka serious ta'e ilaaluutti hin jirru ufitti as deebinee humna wajjin walaaluutii fi waliin waa hubachuu qabnu. Waan tokko asin dura miidiyaa kee kanarra dubbadheen jira. Ammallee ittiin deebi'a. Oromoo fi Tigree fi warra Habashaatiin describe godhe. Tigreen dur waan fete taatu sama political community taatee jirti. Akka siyaasatti hawaasa yaadu waan paartiin isaanii dursaan isaanii ijoo hin dhagayan. Warruma kana qofa ka amma political community ta'uu danda'a. Warri Habashoota ammoo dogmatic society dha. Waan warri churchii jedhanii fi warri wanni gubbaa jedhanii yoo iddoo gara jala kanatti wal dhabanillee more or less wanni gubbaa jiru suni hin dhaga'ama sanuma fudhatanii deeman isaan. Wanni isaanii vertical. Warri political community ka Tigree sunillee vertical gubbarraa gad deema. Warri ammoo dogmaa qabu kunillee vertical warra gubbaa jiru santu gakkenna more or less warri jara kun hin dhagaa yoo xiqqaatee waan isaan jansanii hin afarsan dhagaanii. Oromoon ammoo kanarraa ka adda ta'e wanniin isaa cultural society waan ta'eef vertical deema dubbiin isaa mariidha. Gadaa ka horizontal. Horizontal. I'm sorry. Horizontal wanni Oromoodha. Gadaan akkas ijaarame. Akkana labbaa diriira waan Oromoodha. Marii walii wajjin gaaddisa ta'anii godhatanii deemu. Oromoon mari'achuu qabu waan nan ji'uu fi waan kanarraa waan hubannaa kiyya kana keessaa dhufa. Oromoon mariin malee waa fiduu hin danda'u. Akka jara sallachuu fi vertikaaliin deemu. Akka political community warra Tigree sanii fi dogmatic society warra Amaaraa sanitti wanni keenya. Warri nuti paartiin siyaasaa mootummaa wanni gubbaa Oromoo ni mari'ata akkasitti beeka. Kana waa'ee uummata keenyaa kana daayinaamiksii biyyattii san keessa jiru kana uummata kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoon mari'ateeti jabaatee humna ta'ee deemuu qaba. Sodaan jarri kun nuti qaburra haala nuti isaaniif mijjeessinu sodaadha malee anjara kanan sodaadha. Akka jarri kun nu miidhuu danda'an waan nuti goonutti irra hamaadha. Warra Tigree kana wajji eega araaraman lubbuu godhaan jira warri kun. Akkamittiin walqaa'itiin keenya raayyaan keenya yoo jedhan akkamittiin amana jara kana wallaggaa lafa tiyyaa deemee sirraa fudha nama jiru dhugaa jaajii akkamittiin amanuu danda'a. Waggaa 30 warri kun Tigree jala turanii raayitili warroongilii furmaanni yoo barbaadame yoo dhufaa jara kana maaliif hin deebifne biyya san Tigree jalatti. Kanneen booda referendeemiin ta'e wanni firaa ta'e Tigree wajjin maaliif yaaguruu barbaanna? Strategic problem hin qabnu. They are not our strategic enemy. Jarri kun aangoo barbaadanii bolola diinagdee qabanii bolola aangoo qabanii sani ka wal nu lolchiise. Achi ga'uun irra turre gaafuma duraatu nama waliin lolaa gata. Taa'ee amma sun jarri kun amma Oromoo irraa gaafii biraan qaban. Humna gaafa duraa qaban san hin qaban amma naannoo isaaniitti jiraachuu barbaadanii dura nuti kana absitti animosity sana eega araara boodallee Tigree waliin amantii confidence building measures wanni jedhamu tokko fudhatamee hin jiru. Tigree wajjin wal shakkii jirra. Inuu warri Tigreedhaa amma yoo ta'e Amaaraa wajjin walitti araaramuu barbaadan malee Oromoo wajjin deemuu barbaadan. Kana kan godhu bilchiginnaadha. Waraqaa irratti waraqaa Pretoria irratti waan jiru sani lafa gadi buusanii saree Tigree wajjin. Sodaa waanan sodaadhu uumaa ka jiru bilchiginnaadha. Kun ammoo jara gargaara.
Eertiraan araara Tigraay wajjin godhame hin barbaadu. Faannoo gargaaruu barbaada malee Abiyyii wajjin dhaabbachuu hin fedhu. Kanaaf warri kunis Oromoodhaaf waan ta'atii miti, waan Oromoo gargaaruu miti. Dabranii Soomaaliyaan bishaan amma sirraa fudhachuu feena jedhanii bishaan amma barbaanna. Odoo namni rakkoo keessaa waraana hammana gahu kanaan kokkee qabamee haanni mormatti kaa'amee rarra'ee jiru waan daafaansaa konsekwensiinsaa hamaa ta'e ka jeequmsa ji'oopolitikaa hamaa fiduu danda'u ka harka dhedheeraa alarra harkisuu danda'u at the same time keessaa rakkoo guddaa kana wajjin qabsaa mootummaa Eertiraatti wajjinis wal dhaba fiduun Soomaaliyaa wajjin Soomaaliyaan humna hin qabdu jedhanii akkasitti ilaaluun Soomaaliyaan humna hin qabdu dhugaadha. Garuu balaa harka dheeraa alarraa harkisuu fi ji'oopolitikal teenshinii naannoo kanatti uumuudhaan ikonomikaalii biyya tana dadhabsiisu qoteen seekuritiin nagaan akka hin jiraanne probably humni nu balleessuu barbaadulleen dahoo akka argatu tumsa akka argatu godhuudha. Balaa waan an sodaadhu cufa namni harkisaa jiru bilchiginnaadha. Waan biyyattii saniif saba Oromootii fi geopolitical conditionii Horn of Africa kan waan an sodaadhu cufa namni waan san wanni godhaa jiru bilchiginnaadha. Kanaaf ani jaraa miti sodaan kiyya warra Habashaa kanaa miti. Bilchiginnaadha ka jara gargaaraa jiru. Balaa biyya san balleessuuf Oromoo balleessuu dandeessus namni ibidda isaa qabsiisaa jiru bilchiginnaadha. Kanaaf Oromoon ofitti as deebi'uu waan kana maraarraa nu baraara. Waan kana gartee reinventing waan haaraa uumuu hegeree keenyaa fi hegeree biyya saniitii fi hegeree gaafa Afrikaa kanallee fuudhanii irra deebi'anii dhoosanii hodhuu waan akkasii feessa malee kosmeetik waan akkasumatti gubbaarra wanni diddibanii bira dabruun deemtu laalessaa obsa qabeessa kan yeroo gaafatu kaniif keessa deebi'anii akka gaariitti waa laalanii tarkaanfiilee laalessaa jajjabaa fudhatanii fageessanii waa laalanii rakkina kana keessaa mala nu baasuu danda'u fiduudhaaf malee deenjeriin ani gamatti argaa jiru baay'ee na yaaddessa baay'ee na sodaachisa. Barakaa argadhu Naasir dhugaadha. Nama qalbiin laalee fi naannoon sun balaa amma dura experience godhe caalaa akka deemuuf qophaa'aa jiru numa argina. Garuu namuu booksii ofii saanduqa siyaasaa sesseene keessaa gabbahee laaluu dadhabuun warri bilchiginnaa immoo eenyudha masaayaa kompleksii waltajjii siyaasaa Oromoo keessattis mul'ataa ture. Waaqarraa waan ergamne takka immoo miishin qabnu takka jira sana bakkaan gahuuf wanti hundinuu ka hojjetaa jirru qajeelaadha ka jedhu nuti of hin shakkin osoo hojii ofii question hin godhin warri tarkaanfataa jiru. Hoggaa shanan kana keessa disaster after disaster dhaqqabsiisanii garuu sanarraa ka barataa jiran hin fakkaatu. Haalli addunyaas akka malee jijjiiramaa jira. Uummata Oromoos haa ta'u ka Oromoo fakkaataa naannoo sana keessa jira. Hegerri fakkeenyaaf Oromoon waggaa 60 ol qabsoo isaa gaggeeffateera. Bu'aa gurguddaan keessatti argamaniiru. Wareegama qaqqaaliin kafalameera. Ammoo amma sila akka jettu warri Habashaa gaafa rakkatan bakka itti dhaqatanii iyyatan ofii matan jechuudha. Dhugaa taatee kijiba qallina histirii keessatti turte sana gabbifatanii nuyi warra samatik waan jedhu takkuun deemani. Oromoon qabsoo isaa gaggeesse waggaa 60 kana keessatti akka inni gad fageessee ijaare ankar godhe nuyi warra Afrikaatii isaa jedhu. Warri siyaasaa isaa gaggeessu warri akaadaamii isaa ta'u numartinuu waan kanaan eenyu
solidaaritii uummachuuf ofillee akka warra Afrikaatti ilaaluuf tattaaffii gooneerra argitee waan kana hubattee jirta. Akka Afrikaatitti yaaduun karaa tokkoon ani nama gurraacha ani kushaayitik oriijiniirraan dhufa jedhanii amanuun waan tokko mataansaa ati isaa itti amantee fudhachuudha. Garuu paana afrikanizimii waan biraati. Profeesar Asaffaa Jaalataa waa'ee Oromoo fi Oromummaa barreessanii jiran. Very interesting waan namni dubbisuu qabu. Waan illee Boleencoo fi Profeesar Asaffaa kaasuu fi politikaa wajjin waa wal qabatu barreessan. Profeesar Muhammadii fi Profeesar Abbaas seenaa barreessan. Har'a karraa dubbataa jirru waan politikaa wal qabatu waan ta'eef injara kana lamaan kaasa. Oromoo fi Oromummaa dubbatanii jiran. Very interesting kitaabni sun. Redefine godhu irratti gartee identity kaatti namni fulaaluu qabu. Amma Pan-Africanism sun Africa as a common homeland, Horn of Africa as a common homeland kaajuu kitaaba Boleencoo laaluun barbaachisa. Theoretically namni academic circle keessatti namni hawaaba barreessu malee karaa roga Afrika Pan-Africanism irraa namni ilaalee akkasitti deemu Oromoo fi saboota biraa keessallee xiqqaadha. Waliin kufnaa keessattuu gaafa Afrikaa keessatti Afrikaa oduu jennu keessattuu gaafa Afrikaa kana keessatti kufnus kaanus hireen keenya walitti hidhaadha. Survivaliin keenya kuni waan nuti gartee jaalalaa fi waan biraatiif goonu odoon ta'e dandamachumaafuu jiraachumaafuu tokkoon keenya warra biraatti haajamnaa. Kanaaf jedhanii akkasitti warri yaadan ufiifis hidhannaan siyaasaa economic integration and politically integrated ta'uu yoo baatanii gartee cooperation wanni lamaan kun barbaachisaadha. Economic integration and gartee political cooperation. Political integration illee dhufuu danda'a. Dura maaltu beeka? Biyya tokko ta'uu jechuu kiyya. Ammoo namni kana hubate dantaa namni hubate maal irratti hojjeta? Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru boru dhufee miidhee daafaansaa konsekwensiin isaa dhufee na dhaqqaba. Rakkoon sun hiikkatuu qaba jedhanii amanuudha. Sudaan keessa rakkoon jiru suni rakkoo xiyya jedhanii amanuudha. Gaafa Afrikaa kana keessa rakkoo jiru hunda akka rakkoo ofiitti fudhachanii deemuudha. Dan Pan-Africanizimii keessaa dhufa, espiriitii san keessaa dhufa. Nuti akka Oromootti yaaduun keenyaa'u strategic karaa ta'een fiicharii keenya irratti yaaduun nutti ulfaate eventiidhaatti riyaaktii godhaa jirra. Namni yoo du'a baloo ajjeesanii maaliin achitti yoo ta'e kunoo kana ta'e eventii ilaallee bariitti aantu kaanee wal balaaleffachuutti jirra malee strategically hegeree keenya teenyee gaffeenee waan biyyattii san keessa ta'uu fi waan keenyallee redefine goonee akkaataa biyya jabduu saba jabaa fi ollaa jajjabaa nagaaf tasgabbii qabu ka guddina dinagdeetiif namni hundi waliin hojjechuu danda'u dura namni ofirraa ka'eetti deemee achi gaagarte maal jaa Oromoon nama qe'ee fi tolchee biyya abbaa qabdu dhaqa jaan. Kanaafi namni qe'een keenyaa akkana jirraa akka amma jirru kanatti afaaniin dubbachuun rakkoo Horn of Afrikaa hin hiiku, rakkoo Afrikaa hin hiiku, Pan-Africanism illee promote godhuu hin danda'u. Namni qe'een isaa qe'ee gaddaa, qe'ee du'aa, kamariin qabne, ka ofii wal balleessu, kan namni ablee qabee morma gubbaa saqaluuf dhaabbatu, kammoo ofii keessi isaa nagaan qabne, Pan-Africanismis ta'ee waan fedhii fi faayidaa gaafa Afrikaatiif waliin dhaabbatee isa promote godhuu fi isarratti hojjechuu hin danda'u. Bakka hamaa jirra. Bakka kanaa yoo kaane malee ofiifis namaafis sumaa godhuun baay'ee ulfaata jechuu barbaade. Baay'ee barakaa argadhu yaada bal'istee kan inaan gabaabsee ilaale kanuma
kan fakkaatu bifa jijjiireen amma xiqqoosi dura kaa'a. Waggaa 60 kana keessa qabsoon bilisummaa Oromoo biyya uummanni kun hin jiru jedhame keessatti Oromoo jedhee ol ka'ee deemuunsa faayidaa gurguddaa argamsiiseera. Ammoo Oromoo jechuunsaa yeroo sadarkaa ammatti jirru kanatti kaayyoon takka immoo dhaamsi qabsoo bilisummaa Oromoo kun fira gurguddaa warruma ollaa warruma Oromoo keessa jiraatan illee horachuu danda'eera. Uummata sana invite godha universal message qabaa. Amma Tigreenis Tigrummaa isaaniitti hafee warri Itoophiyaa jedhee deemu yeroo dheeraa nama hedduu even Oromoos haa ta'u Oromoo ala kan invite godhu waan hedduu qaba. Maaliif jenna Horn of Afrikaa keessa namni jiru kun bifa hedduu qabaa, seenaa akka gaarii beektaa. Kanarraan kan ka'e bakka itti comfortable ta'u, bakka itti room space argatu barbaada. Qabsoon Oromoo guu jedhu amma kasila si gaafadhe dubbiin Afrikaa bakka kana Oromiyaaf Oromoo illee jedhanii deemuun gaaffii guddaa argamsiisti. Kanaaf deemee bakka wayii irratti stagnate ta'u ka gooneen fakkaatu dhaamsi keenya warruma naannoo Oromoo keessa jiraatu bifa hedduu qabu sanallee confidentially wanni kun keenya jedhee akka waliin deemu dhaamsi keenya Oromoon injifannoon uummata Oromoof Oromiyaan kan Oromooti. Dhaamsi kun bara ammaa sadarkaatti geenya kanarra warri biizinasa rebrand of goona jedhanii waan kana repurpose gochuu xiqqoo bal'isuun nurraan eegamu jetta akkam jetta? Gaafiin kunillee yoo gabaabsan malee bal'aadha. Baay'ee bal'aadha. Hedduu gabaabsitee haasoftu ammoo waan mara kabar godhuu hin dandeessu. Waa baay'eetu si harkaa hafa. Oromoon sabaaf sablammoota kanatti appiil gochuu ni danda'a. Garuu ani istiraatejii kana redefine gochuu irratti itti deddeebi'een dubbadhe haasaa kiyya kana keessatti. Waan kana wal qabata waan nama dubbachuu deemu kana wal qabata. Gaafa Haile Sillaaseen bu'ee waanuma Haile Sillaasee dura yaaddeen deemuu hin qabdu. Haile Sillaaseen bu'ee jira. Faaktoriin sun. Addi bilisummaa Oromoo na yaadadha. Gaafa addi bilisummaa Oromoo dhufee waa himaa ture. Mareen Laaraash wanni jedhamu kun dhufeeti gaaddiddu guddaarra buusee abaa warra. Namni mayra buqqisee, midhaan buqqisee, damee mukaa firii, buna firii waliin harka irraa muree ol qabee magaalaatti deemee dhiichisa namni celebrate gochuudha. Uummata Haile Sillaaseen bu'ee dachiin tanama qotuu taate sirni abbaa lafaa sirni ciisanyaa si godhe sun sirraa hafe jaaniini eufooriyaa hamaa keessa jiru kana ati miidhamtee jirta kootu bilisummaaf qabsaa'e yoo jette ergaan kee baay'ee nama dhibaa. Takkaa immoo warruma laftirraa fudhatame fa'aa si dhufa si waliin dhaabbachuu fi uummanni si dhiyeessa. Wanni suni amma tokko Jeneraal Taaddasaa Birruu biyya teenyatti lafti tun tanuma isin warra qotatuu kana malee isin gabbaruun qabdan waan jiru haasaa keessatti namoota waliin haasa'anii akka abboonni keenya nutti himanitti. Gaafa looxiin dhuftee Mareet Laaraa isin jedhu aboo salaaltichi sun eessa jira yoo illee ka qabri isaa dhaqanii ziyaaranii dhugaa dubbate kunoo wanni salaaltichi jiru taatee jedhanii warri biyya keenya haasa'u ture. Wanni Jeneraal Taaddasaan jedhan waan biraati. Garuu jechi sun walitti dhufee wanni lafti isin gabbartan kuni kana isinuma teessanuma ka warra qotatu kana malee tajara kanaatii miti lubbuudha isaan isin gabbarsiisuun jechuudha dubbatan. Mareen Laaraas jennaani salaaltichi sun beekaadha. Yoo illee kadhaqanii awwaala isaa ziyaaranii warri jeetu ture jechuu barbaade. Bilisummaa fi waan akka Jeneraal Taaddasaan itti haasa'anitti miti akkitti namoonni gariin jecha san dhaga'an fudhatan.
hiikaa biraallee kennamee jira jechuu barbaade. Amma eegammoo dargiin dhufee mootummaa Haile Sillaasee hin beeku. Eega ammas warri sirni federeeshinaa kun dhufee afaan aadaan Oromiyaa biyyi jaamtu wanni akkanaa kun dhufee ammas ta'e akkuma gaafa ganamaa sagantaa kaa'atte sanitti hin deemu. Redefine godhuutu sirra jira istiraatiijii keessa. Waan hafantu jira waan argamee jira. 2008 booda immoo maaltu ta'e? Wanni ta'e namoonni afaan Oromoo dubbatanii poolitikaa sirna dabree keessa ka turan ol dhufanii gara center stage'itti as dhufuudha. Wanni kun yoo namni itti fayyadame bu'aa ni qaba. Yoo itti fayyadaman. Akka amma bilchiginnaan fudhattee deemtutti eega nuti as dhufne rakkoon Oromoo hundi hiikkate wanni cufti soolvi ta'e akkatti yaada warri bilchiginnaa. Bakka nuti dhufnee Oromoodhaan aangoo qabannee jirra dubbii dhiisaa nu fudhadhaa. Wanni cufti isin hiikkatee jira jedha. Haile Sillaasee buusee furmaanni keessan asii achitti anumaa na fudhadhaa jee dargiin. Haile Sillaaseen dargiin sirraa buuseen jira. Warri kun hammeenya Haile Sillaasee nutti himaa furmaanni keessan ana asichi waan biraa na gaafachuun qabdani kunoo na fudhadhaa jee dargiin. Warri yaadee dhufanii ammoo dargii isinirraa buusee federeeshinni ijaarame kana caalaa homaa gaafachuu hin dandeessanii furmaanni keessan anaa na fudhadhaa jee. Rakkoo hafe irratti dubbachuun hin danda'amu. Maqaadha malee paartiin tokko ture. Ammas paartiin akkuma sirni tokko humna hin qabu. Paartiin tokkollee. Yoo paartiin siyaasaa hin jiraanne immoo political debatein hin jiraatu. Inni tokkichi biyya keessaa dubbatu battee kuroo bakka dhaqee hin beekna. Haala akkanaa kana keessatti namni humna hin qabne egeree waan Oromoo kana redefine gochuu hin danda'u. Kanaaf amma waanuma waggaa 70 fi san dura yaaddee sirna politikaa ati barbaadaa gaafa san turte naannooma san qabattee ammallee furmaatuma fakkaataa akka nama rakkoo kaleessa 70moota keessa ture hiikuudhaaf ijaarametti akkasitti yaaduun qabu. Waan irra jiru kanarra dhaabbatteetii redefine godhuu qabda. Sabab sablammoota kanallee fedhii isaanii irratti waan ati jaalattee kennitee fudhuun taane fedhii fi faayidaa isaanii irratti negotiate gootee wajjin dhageettii isaaniitii fi tumsa isaanii argachuu danda'uu qabda. San godhuuf humni qophaa'e Oromoo keessa hin jiru amma. Equal partner taate Somaalee wajjin haasa'u. Equal partner taate Sidaama wajjin. Illiitii warra kanaa wajjin walii galtee gara consensus deemuudha. Isa amma dargiin anaa sifide solution Haile Sillaaseen sirraa bute socialist Itoophiyaadha kan jiru kanaaf fudhadhu. Yoo kana hidhatte farra xaraabiyooti hidhatte. Yaadee gamoo dhufee kunuuti ati xabbaab maarreedhaatti himkitanya baay'ee akkasiiti yookiin yan fudhanne diinaati kunoo bombii keessa si kaa'anii mana hidhaa si geessan. Karaa san deemuu hin qabnu. Warroota Itoophiyaa keessa jiran kana fedhii qaban illiitiin isaanii sa baargeen gochuudha akka equal partneritti fedhii isaanii keessummeessanii waan haqa qabeessa tokko irra ganii waliin deemuudhatu barbaachisa. Saniif nagaa buusuudha. Saniif araara biyyaalessaa uumuudha. Araara keessatti hostilitiin dhaabbachuudha qaba wal arrabsuun. Namni nagaa wal dhoorgatuun mirga walii daangessuun dhaabbachuudha qaba. Miira akkasii kana keessatti waan amma confidence building measures jedhantu jira. Waan akka wal amantuu gaaddisa tokko keessee akka mari'attu shakkii balleessiteeti akka namni wal dhugeeffatutti goota. San godhuudhaaf nuti kararraa hin jirruu fi waliin hin araaramne manni keenya tasgabbii hin qabnu. Namni akka ofii beeku alaa olii lallabuu jedhanii manni keenya keessayyuu akka hin qabu warra biraatii wajjin tasgabboonnee akka abdii nurraa qabaatan akka immoo hegereen isaaniitii fi fedhiin isaanii biyyattii tana keessatti keessummaa akka danda'u fedhii isaanii maal akka ta'e teebilarra kaa'anii komproomaayisii godhanii isa hafellee konfidensii uumuu Oromoon diina keenya miti fira keenya akka jaangochuu irratti hojjechuudhaa fi haala amma keessa jiru oduma barbaanne ni goona yoo jennee dandeettii isaan qabna. Haala amma keessa jiru kanuti.
Oromoon ofitti as deebi'uu qabu wannan jiruuf waan kana hunda. Yoo barbaannes yoo jaalannes godhuuf humna hin qabnu. Wanni strategic position san irra hin jiru. Jeequmsa keessa jirra. Ofitti as deebinee abdii walitti horree abdii namatti horu akka amanan afaaniin waan dubbatamu caalaa waan hojiidhaan ati argisiiftu ka abdii namatti horu sabaaf sablammoota argisiisuun manatti tasgabbii qabaachuurraa maddaa. Itti amantee strategic goolii kee gootee itti amantee irratti hojjechuurraa deemaa. Waan miidiyaa irratti baatee lip service jedhanii jarri lip service fadoon taane strategic goolii kee godhattee akkasitti guddina walii wajjin fi nagaa fiduu biyyattii tana transform gochuu irratti waliin hojjechuu danda'uun qeefitti nagaa buusuu fi wal amansiisuu strategic goolii tokko hojii qabaatanii isarratti hojjechuuf walii galuudha ka abdii akka warri biraa namarratti horatan godhu. Isaan walii waan hojjechuu irratti ammoo haala amansiisaa ta'een akka reefu dubbadhee engagementiin ati gootu jarallee reassure godhaa. Amma bakka san hin jirru jechuu barbaadee. Hedduu galatoomee ammas gaaffii gabaabduu bifa bal'aa fi jabaa ta'een ibsa kennitee fi guddoo galatoome. Egaa amma kana caalaa si tursuun haqan taatu gara xumuraa dhidhiyaataa jirra waan lamaan takka si dura qabeetan yaada keessirraa gaafadha. Tokko akkuma hawaasaatti uummanni Oromoo keessaa biyya alaa jirra. Lakkoofsi keenya xiqqaa miti. Sana keessatti hogguu ilaaltu uummata sirna fakkeenyaaf himata namni baay'ee warri siyaasaa warri akaadaamii ta'e nuyi warra gadaati ijoolleen gaafa ayyaanaa sana dhaadatti waan gaariidha. Ammoo as deebitee hogguu ilaaltu uummata warra sirna gadaatiin jiraataa ture takka immoo jiraachuuf deemu waan nu fakkeessaa qallattullee jechuudha. Waan hubatte observe gaatu goote jirta waltajjiin Oromoon hogguu akka hawaasaatti wal dhufu bifa biraatiinis ummata wal bira taa'ee wal dhaggeeffatee wal kabajee garaagarummaa yaada isaa beekee kun ilaalcha isaati karaa kanaan deemuu barbaada. Ammoo nuyi ummata destinii tokko qabnu akkasii wal bira jiraachuu biratti hammam significant improvement agarsiisee jira. Waggaa amma xiqqaatu 30-40 deema biyya alaa keessatti waan argite qabda. Waan nama hawwachiisa. Yes, nu himmata amma gahaadha. Ummata sirna dimokiraasii wal dhagahuu wal kabajuu walirraa dhaggeeffachuu sirnaa wal qeequu yaada walii dhiyeessuun diinummaa akka hin taane bakka balleessan immoo lakki dhiiroo bakka kanarra waan kana balleessineerra kun badii keenya irraa baratuu qabna. Katti gaafatamu illee jiraate abaluun waan ummataarra bobba'e waan kana balleesse ammoo warri hafe irraa barachuu qaba. Walumaa galatti ummata sirna wayyaa takka argamsiisuuf deemu biyya alaa biyya mirgi guutuu jiru kana keessatti agarsiisneerra dhageesseetta argiteetta. Kunis gaafii ulfaataadha. Gaafii irratti dubbachuun yeroo dheeraa feesisa. Gabaabsu fayyaala. Gaafiileen itti kaafte kun hundinuu gaafii dhedheeroodha. Gaafii jajjaboo sa'a dheeraa gaafatu. Gabaabsu fayyaala akkuma kaasiin duraa godhe. Haasaan kiyya dheeraa ta'uu ni danda'ama garuu haala dubbiirraa amma naaf danda'ametti gabaabsaatti jira. Inni nu dheeraa haasaa dheeraa ta'uu danda'a. Gabaabsuuf yaalullee jechuun. Oromoon naashinaal saayikii ni qaba. Develop godhee jira. Oromoo naashinaalizim ka haga ammaa 70 irraa kaasnee itti qabsoon gaggeeffamaa ture. Namni murni humni xiqqaan amanee gatii kafalus meeshaan asiin nu ga'e kuni Oromoo naashinaalizimii 2018 ka waan guddaa argine san Oromoon akka godhu ta'e Oromoo naashinaalizimii gaafa bilisummaa Oromoo 70 keessa qabsoo jalqabuu fi bakki amma Oromoon qorqalbiin Oromoo jiru waladdaa kun guddina guddaadha. Waan nama jajjabeessu jechuudha. Garuu ka sirna gadaatii wajjin gadaa generation
qabna garas deemuu dandeenya kanaan jette I doubt. Shakkiin qaba. Wanni waan san argisiisu. Garasitti waggaa 10 waggaa 30 akkanaa bifa kanaa yoo deemne nu warra amma komannu kana wajjin garaagarummaa tokko qabna jechuudha. Gadaa afaaniin himannaa, huccuun uffannaa, abbaa gadaa sirna gadaa jenneen dubbanna malee gadaa jiraachuu ittiin jiru. Waggoota 30 dabre kana keessa warri siyaasaa Itoophiyaa keessatti biyya bulchuu irratti hirmaatanii wanni baratame cufti amma wanni alagaatti hojjetama jedhanii diinaatu isin godha jedhanii nutti himaa turan nama keenyaan hojjetamaa jira. Oromoon dirreetti baasee waliin ajjeesu. Oromoon mana hidhaa keessaa wal harkisee gadi waliin ajjeesu. Oromoon kamanni murtii walaba si godhe akka Abdii Raggaasaa kana callisee mana hidhaa keessa nama kaa'u. Oromoon bakka ciisaatii manaa nama harkisee nama ajjeesu. Oromoon murtii haqaa tokko si kennuudhaafi dhaddacha irratti gubboodhaan siin godhu. Xalaa eenyummaa waan karaa ittiin dabartu sirraa fuudhuudhaafi baallama ji'a hedduu siin deddeebisu. Oromoon horiidhaan murtiin bitattu kan isarraa. Oromoon cubbuudhaan qabee uleedhaan karaarra dhaabee sin dhaanu uleedhaan sin tumu. Wanni alagaatu godhan jaan kun waan alagaan goote olitti namni aan Oromoodhaanaatu si bulcha jiru waan asinni fokkataan asiin dura godhaa turan cufa bifa dachaa hedduun caaluun namni dalagaa jiru. Heerri Oromoo, gadaan Oromoo, dhalli Oromoo, seenaan Oromoo, safuun Oromoo, dhugaan gaaddisa Oromoo kanaa miti. Wanni cubbuu ja'anii horiidhaan murtii haqaa jallisuu, nama lubbuu namaa karaa maleen ajjeesuu, heera uumaa Oromootii miti. Heeruma gartee isaan isla biyyaa itti bulla ja'aniin illee nama walaba ta'e obbo Abdii Raggaasaa haga ammaa gaafii tokko malee mana hidhaa tursiisu. Ka hunda caalaa nama qaanfachiisu dhaloota kana mataa gadi qabu. Abdii illee ka cubbuu addunyaan beekte balleesse sun bahee Abdii Raggaasaa kan manni murtii walaba godhe mana hidhaa taa'u akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Kanaafi gadaa qabna malee gadaa jiraachuu ittiin jiru. Dhaloonni kun waggaa 30 keessatti kaama bakka amma jiru tana gayamu. Abbaa feetee waajjira keessee waan jarri kun hojjetu si godhan. Dhaloonni kun aspire godhaa ka guddatan hojjetanii baratanii waajjira seenamanii nama saamuudha. Ijoolleen dhuftulleen nama saamii akkamittiin horii horadha jedhaniitti guddataa jiran. Jara amma aangorra jiru kanaa miti ijoollee nama mana barnootarraa yaatee boru hojii seentu waan jarri kun godhe caalaa nama godhuu dandeessa. Dhaloota balleessaa jirra. Warri kun wanni isaanirraa bu'aan amma isaanirraa nu bu'aa jiru biyya balleessuu fi dhaloota balleessuu egeree Oromoo balleessuu gadaa Oromootillee balleessuudha wanni jarri kun itti jiru. Badiin isaan haga ammaa hojjetan lubbuun namaa baddeessuun dhumee jira. Dhaloota balleessuuf wanni hojjetamee fi hojjetamaa jiru ammoo daafaan isaan warra irra jiru kanaa miti dhaloota hedduu nu boodaan dhufuufillee dhaloonni gubboo nyaatu dhaloonni xalaa eenyummaa waa fudhatu malee namaan kennine dhaloonni mana hidhaatti gabbaasee nama ajjeesu hedduutu guddataa jira sirna kana keessatti. Barataa jira hojii kanarra hamaa hojjechuudhaaf. Kanaafi gara kanaanii wanni tokko redefine hariiroo keenyaa fi hojii keenya godhuu qabna ofitti deebuu qabna. Kanammoo jarri kun nu keessaa bayan. It is a societal problem. Dubbii bilchiginnaa dubbii paartii tokkootiin miti dubbii Oromoo. As a society bakka gaariin jiru. Jarri kunis Oromoo keessaa bayan. Kanaafi ofitti as deebinee dubbii keenya laaluu fi hegeree keenya redefine godhuu qabna hoggaan jiru paartii tokko kaasa kaanitti badii fi tola qofa argee akkuma sabaattuu bakka hamaa jirra. Oromoon ofitti as deebi'uu qaba. Kana miira waraanaa, miira jibbansaa, miira ololaa, miira maqaa kanaanii miti. And seriously waan nama dhukkubsu tokko gartee painfully compromise godhee Oromoo walitti as deebi'uudha qaba. Regardless of their political spectrum.
walitti deebi'ee Oromoon waan egeree isaa bifuu qajeelchuu qabatee nama bilbila na jeeqaa jira. Kanan jedhan gabaabsumaaf hin jiru. Bakka gaariin jirru yoo tolle malee deebine. Hayyee barakaa argadhu jidduutti yaa miti nutu xumurree jirra ani egaa waan sila irraa dubbannu jedhee qalbii qabu obbaaseen jira ammoo ati hadha silaan hin qooddadda jettee waan qalbii qabaataa turte kasirraa hafe yoo jiraate dura sanan hireesii kenna yoo hin jiraanne immoo dhaamsa maayillee akka dhaammattun itti dabalee si gaafadha. Wanni dhaamu waan har'a asirratti dubbannee fi hayyoonni biraatti illee nu dura haasa'aa turan kana dhaggeeffadhaa. Miidiyaan Ilma Oromaa kuni muuziqaadhaa fi miti kaas jiru. Haga ammaatti warri dhageessan illee waliin gaa miidiyaan kunis akka guddatu mariidhaa hegeree Oromoo irratti mariin kan godhamaa jiru. Seenaa kaleessaa karaa dheeraa irra dhufne kun namuu akkuma beekutti warri qaamaan itti hirmaatan kan lubbuun jiran seenaa kaleessaa asirraa nu yaadachiisaa jiranii. Waan hegeree keenya waan amma keessa jirru waan kalee keessa dabarree waltajjii kanarraa mari'atamaa jira. Dhaloonni ammaa kun qalbii itti kennaa waan asirraa deemu kana dhaggeeffadhaa isin fayyadaa jechuun barbaadaa. Ka waan anaasoo ilaalchisee waan haga ammaa soine kana rabbi qalbii namarraa buusu deebi'ee waan hin jiru qabu kanumaan hin xumura. Hayyuu Naasir Kaliil maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin akka malee akka warri Jimmaa jedhu badaa jechuun hedduu jechuudha. Hedduun si galateeffadha dhugumaan yeroo baay'ee hogguun yaada garaagaraa barbaadu affeerraa sii godhu odoo of hin qusatin odoo of hin millatin dhuftee yaada keellee qulqullummaan jechuudha. Nuun qooddatu keetiif barnoota illee nuu kennuu keetiif guddoo enrich nu goote nu gabbistee jirtan wayyoofnee jirra beekumsaan kana hadhallee waan baay'ee irraa dubbanne waan namni baay'een irraa dubbatullee sossodaatu irraa baqatullee odoo of hin shakkiin qulqullummaan akkuma beekame sanaan nuun qooddatu keeti guddoo galatoomii hedduu galatoomii egaa sila sagantaan keenya bal'aa ta'e waan hedduu ka dubbatuu qabdu akka jiraatu irra deddeebitee nu ibsitee jirta haa taatu hadhaaf kanarra hogguu xumurru yeroo biraa immoo waanuma kana fakkaataas haa ta'u waanuma olii galaa waan biyya sanaa waan naannoo sanaarra mariif gaafa si barbaannu akka nuuf argamtu abdiin qaba. Kanaaf egaa hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti waan obboleessi keenya Naasir Kaliil nuun qooddate barnoota nuu kenne akka qalbeeffattan abdiin qaba. Sagantaatti aanuun yeroo biraa hamma ol deebinutti obboleessi keenya Naasir Kaliilii fi anilleen nagaa isinii dhaammannaa. Bye bye.